Injifannoo warqii maaraatoonii Olompikii waggoota 24 booda harka Itoophiyaatti deebi'e. Yeroo dhumaatiif warqii Olompikii maaraatoonii Itoophiyaan kan injifatte bara 2000 atileet Gazzaany Abarraatiin ture. Maqaa Itoophiyaa Olompikii Paaris kan bara 2024 irratti warqiidhaan kan waamsise ammoo atileet Taammiraat Tolaati. Atileetiin Itoophiyaa Taammiraat Tolaa Olompikii Siidnii bara 2000 taasifame as fiigicha maaraatoonii Olompikii Paaris kana gara jalqabaatti ka'ee dursuudhaan hanga dhumaatti saffisa isaa eegee xumure riikardii dorgommichaa cabsuudhaan injifannoo warqii Olompikii maaraatooniidhaan yeroo duraatiif biyyaaf argamsiise. Jalqaba irratti Itoophiyaan dorgommichaaf atileetota 3 kan filatte yoo ta'u isaanis Qananiisaa Baqqalaa, Dheeressaa Galataa fi Siisaay Lammaa turan. Akka tasaa ta'ee dorgommichaaf torban muraasni yoo hafu immoo Siisaay Lammaa shaakala irra osoo jiruu miidhame. Sana booda eeggataa ta'ee qabamee kan ture Taammiraat Tolaa bakka Siisaay akka bu'u godhame. Taammiraat dorgommii kanaaf eeggataa kan ture yoo ta'u atileet Siisaay Lammaa miidhamuu isaa hordofee hirmaannaa guutuu argate. Daandiin fiigichi kun irratti gaggeeffame irraan gadee fi tabba qabaachuun isaa atileetotatti qormaata guddaa ta'uu danda'a waan ta'eef riikardii cabsuun ni ulfaata osoo jedhamu atileet Taammiraat Tolaa seenaa dalaguu danda'eera. Atileet Taammiraat Tolaatitti aanuudhaan atileetiin Beeljiyeem Abdii Bashir lammaffaadhaan yoo xumuru atileetiin Keeniyaa Beenson Kibruutoo sadaffaa ta'uun xumureera. Atileet Dheeressaa Galataas shanaffaa ta'uun dorgommicha goolabe. Injifannoon Taammiraat kun Itoophiyaadhaa fi addaa kan qabu yoo ta'u atileetiin ganna 42 Qananiisaa Baqqalaa 39ffaa ta'uun xumure. Morkataasaa jabaa kan ta'e atileetiin Keeniyaa Eliud Kipchoogeen ammoo injifannoo walitti aanu sadaffaaf osoo abdatamuu osoo hin xumurin hafeera. Yaada injifannoo isaa booda kenneen eeggataan ture kan jedhe atileet Taammiraat Tolaa Siisaay erga miidhamee booda wayita waamamu abjuu koo milkeessuu akka hin danda'u beekee ture. Injifannoon kun jireenya koo keessatti injifannoo koo isa guddaadha. Baay'ee gammadeera. Har'a abjuu koo galmaan gaheera jechuudhaan dubbate. Seenaan injifannoo Taammiraat seenaa Olompikii Room isa Abbabaa Biqilaa itti injifateen wal fakkaata. Abbabaan injifannoo gurraachota jalqabaa kan galmeesse akkuma Taammiraat eeggataa ta'e osoo jiru atileet Waamii Birraatuu kan injifannoo saniif eeggamu miidhamuu isaatiin ture. Injifannoo kana hordofuudhaan pirezidaantiin Itoophiyaa Aadde Saahilawarq Zawudee, muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad, kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad gammachuu isaanii ibsaniiru. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee Taammiraatiif bilbiluudhaan Taammiraat baga gammaddee maqaa uummata Itoophiyaa hundaan baga gammaddan siin jedham. Dura qabxii waan dhabdeef baay'ee dhiphannee turre. Ati waan dadhabdayyuu hin fakkaattu. Warqii ulfinaa fi gammachuu nuuf argamsiifte. Yeroo dhuftu asittiin si eegam. Paaris keessa bashannani jechuudhaan gammachuu isaanii ibsataniiru. Haasaan bilbilaa pirezidaantii Saahilawarqee fi Taammiraat Tolaa kun fuula waajjira pirezidaantii irratti maxxaneera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Olompikii Paaris kan bara 2024 irratti atileetiin keenya gootichi Taammiraat Tolaa dorgommii maaraatooniitiin injifatee warqii argachuudhaan alaabaa keenya ammas ol kaasee mul'iseera jechuun fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansanii baga gammaddan jechuudhaanis uummata biyya isaaniitiif ergaa dabarsaniiru. Maxxansi muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad kun namoota 70,000 oliin jaalatame. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebees injifannoo riikoordii haaraan dabalame jechuun ibsanii itti dabaluudhaanis kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee atileet Taammiraat Tolaatiin gooticha ilma keenya jechuun galatoomii uummata dorgommii atileetiksiitiin warqii bare dheebuu kan baase deebii hawwii ta'ee fi akkasumas aarii fi mufannaa kan qabbaneesse injifannoo guddaa riikoordii haaraan dabalame gooticha ilma keenya atileet Taammiraat Tolaatiin arganne jedhan. Xiinxalaan siyaasaa fi aktiivistiin beekamaan Itoophiyaa obbo Jawaar Mohammad Paarisitti argamuudhaan deeggarsa yoo godhu yeroo akkaan nu barbaachisetti hamilee nutti horte jechuun fuula feesbuukii isaa irratti kan barreesse Jawaar kormicha ilma Tolaa jechuun isa jajeera. Gamtaan Afrikaatis Taammiraat Tolaa seenaa hojjetee Itoophiyaaf warqee Olompikii Paaris jalqabaa fi riikardii Olompikii haaraa galmeesse. Erga Siidnii bara 2000 as kun warqii Olompikii jalqabaa Itoophiyaan dhiiraan argatteedha jechuun maxxanse. Gabaasni kan BBC ti.